kan inni fe'asuma naannoo industiriidha kan jiraannu ani waan dhugaa bahu wantoota gurguddaa lama wanta obboleetti kootiif ta'edha jechuudha. Inni tokko majamara baay'ee dhukkubsatte turte karaa amantii kiristaanaatti immoo reefudha kan isheen dhuftu. Yeroo yerootti lafa hojiitti gaggabdi turte yeroo gaggabdu kana anillee lafa hojiitti gaafa goddanyoonni ishee fuudhanii ba'anii dawwalanii na waamu turanii karaa beeti kiristaanii soofanii bakka garagara geessanii erga dadhabanii gaafa isheen macarrashaa taatu bakkaachoo dadhabne irraa obboleetti kee dhaqqabii jedhanii sa'aatii isaanitti dawwalan sanarratti eeyyama kadhadhee guyyaa meeqan bahee jechuudha. Kaza achi booddee karaa charchii kanaaf fidee jechuudha sagantaa kadhannaa fidee guyyaa sana kadhatamee irraa bahee deebi'ee edanii mormii seexanaatu waan ta'eef gaafa sana irraa gadhiisee ture. Deebi'ee ammas itti deebi'ee hafuurichi yeroo yerootti biyya bakkeedhaatti haaromfama waan ta'eef qarshii guddaadhaan itti haaromfama. Ammas deebi'eetti deebi'ee mucaan kun lubbuu haaraadha waan taateef kadhannaadhaan illee anuma jabaatee kadhata malee isheen baay'ee kadhannaas keessa hin barre waan ta'eef ani baay'ee waan hin beekuuf nan kadhadhaa min ture isheenis amma dandeetti ishee kadhatte turte. Achi guyyaa kanatti charchii dhaqna yoon jedheen illee ishiin jettu sirba sin dhaggeeffati yoon jedheen baay'ee na jette turte sammuun koo baay'ee jeeqama garuu ammuma kanarrayyuu immoo yoon itti dubbadhe sababiin isheen of miti jedhee yaaduuf nan kadhadhaa fi wanta dirqamaan godhi jedhuun immoo godhin jedhuuni. Achi guyyaa kaanii guyyaa gadaamee dhufee asii kadhannaa oolee galgala isheen diddeena biraafte guyyaa sana edaa isheen waan biraa irratti yaadaa turte garuu waaqayyo gidduu galee guyyaa sana ishee hambisee jechuudha. Qadaamee sana guyyaa sanbataa sana immoo ganama ishiin deemnattee wajjumaan dhufnee ganama sasuma turre sa'aatii booda isaa hafuurri hamaan kuni kan yeroo baay'ee ishee rakkisee ishee bichaa miti anallee kan rakkisee goddanyoota koo baay'eellee kan dormi keessatti yaaddoo baay'ee yaadda'anii sa'aatii isheen gaggabdu sa'aatii isheen dhukkubfattu na wajjin yaadda'aa turanii isaanillee kan yaaddaa waaqayyoo irraa cabsee birrii guddaadhaan kan biyya bakkeetti irratti hojjetamee carraa ishee qabee eebba ishee waan hundumaa qabee kan ishee teechisaa ture irraa cabee jechuudha guyyaa sana irraayyee bahee baay'een keessan beektu gaafa sana carraa isheetiin biyya laabaanii carraa isheetiin jiraachaa jirra jedhee irraayyaa ture. Dursa tarii nama baay'eedhaaf ergaa ta'uu danda'a. Mucaan kun caalaatti faarfannaa jaallatti immoo sirba jaallatte turte. Sidhosiitee wanti isheen gootu sirba dhaggeeffachuu immoo faarfannaa dhaggeeffachuu. Sirba dhaggeeffatti baay'inaan yeroo nan itti dubbadhu iyyuu maal si galchettee fudhattee gara biraa deemteetu sirbiti duukaa sirbiti malee faarfannaa yoo faarfatanuu jaalattu isheen sirbiti fudhattee deemtee ana biratti yoo sirbite dormi keessatti illee harka wal qabannuutti geenyerra sababii obbolaa taanee fedhanii nu dhiisan malee harka wal qabachuu miti afaanii walitti dubbatame taanaan hin ari'ama namni hojii irraa jechuudha. Ani deegii kanaa fi harkaanillee wal qabanneerra waa'ee sirbaarratti sirba jaalatti sirbiti malee faarfannaan jaalatu turte garuu amma waaqayyo hunduma isaa irraa cabsee amma faarfatti dubbii sagalee waaqaa dubbatti malee hin sirbitu jechuudha. Ergasii sirba mobaayilii ishee irra ture akkam goote? Sirba mobaayilii ishee irra ture hunduma isaa dileetii goote amma bakka faarfannaadha. Galgalli yoo gale galateeffamu ganamni yoo ba'an galateeffatanii bahuudha. Waaqayyo sanbata guddaa galgala asii afurramaan irraayyee ba'ee isa booda maaltu ta'e? Isa booddee carraa isheenii carraa mucaa kanaa qabamee jira. Carraa isheetiin namatti biyya bakkee deebi'ee ittiin hojjetachaa jira. Yeroo yerootti hafuurri kunis kan itti haaromfamu gara biyya bakkee irraayi. Carraa isheetiinidha kan isheen biyya bakkee deemtee jirtu. Garuu amma gaafa hafuurri kun mucatti kanaa asii gadhiisu carraa ishees eebbishees hundumtuu duukaa gadhiifama jedhanii dubbatanii kadhatanii fi yoo isheen illee namantu ta'e anatu amanee bakka ishee kadhataaf jedhanii dubbatanii gaafa sana kadhatanii fi guyyaa sana kadhatamee fi sanyoo isaa oolte facaasaa ganama wanta yaadamne wanta akeekamne isheen biyya bakkee nan deema jetti turte garuu mattaawaqaa sirriyyuu qabdu turte mattaawaqaa ittiin paaspoortii baafattu jechuudha. Garuu mattaawaqaan qabdu achi guyyaa sana kaampaanii carraa akkasii banees takkaas dhageenyes hin beeknu waan dhageenye hin beeknedha. Guyyaa sana lafa hojii isheetti astoroggaamii duukaa deemee barbaadee lafa isheen jirtu barbaadee gara biyya bakkee deemuu hin barbaadaa jedhee astoroggaamiin gaafatennaan eeyyeen nan barbaadaa jetteen. Ennaani qormaata jira waan ta'eef qormaata kana yoo dabartanii gara biyya bakkee deemtanii hojii hojjettuu carraa akkasii jira daniin itti dubbatanii isheettee ishiinis isaan duukaan deemtee qormaata kana irratti dhiyaattee gaafa qormaata kana namaaf wajjin qormaata kana irratti dhiyaattee arfan isaanii keessaa qormaata sana dabartee argamte mattaawaqaan qabdu lidat kaardiin qabdu paaspoortiin qabdu.
arra galgala jalqabanii isa di barbaaddu si gaafatu. Ati biyyuma kana teessaa annan deema naan jettee turte sirmini? Nani immoo paaspoortii qaban ture ishee duran baafadhee mokoraan ture. Naanni isheen immoo paaspoortii yoo qabdu bakka ani nan deema tasuma taa'inaan ati iyyuu yoo deemte qixxee nani deemeeti atimti naa deemin jedhaanin ture garuu waaqayyo akkuma afaan ishee duukaa ta'ee kun amma carraan hundiyyuu xumuramaa fi jira guyyaa deemmi ishee duwwaa ta'e waaqayyo nu galateeffadha. Galateeffadhaa fi bareechaa. Mataawaqaan qabdu lidet kaardii guyyaa gaafa akkasitti dhiyeeffachuu qabda piroosisii hunda kan si xumuru nuudha baajeta dirijjiitiitiin si xumurama hundiyyoo dhanitti dubbatanii lidet kaardii gara biyyaatti dawwallee hojjechiisanii fi erganii fi amma bakka waan hundumaayyuu xumurteetti paaspoortii hojjetanii fi amma paaspoortii hojjetanii dheengaddaa agarteetti paaspoortii waamanii agarsiisaniiru namichi si fudhatee deemuu dhufaa jira waan ta'eef qophooftan qophaa'anii itti mameera guyyaa deemichaa bichaa tafee waaqayyos akkas namaa godhuuf waaqayyo guddaa nu galateeffadha. Dhukkubichi ergasitti hin deebine. Dhukkubicharraas fayyiteetti carraan ishees eebbishees banameera nagaatti jiraanna sammuun keenya nagaa gammachuu addaatiin jiraanna waaqayyoon nu galateeffadha. Maatiin kelle namoonni turanii beenteen turre maatiin kelle akka tinattimteetti gama waa'ee mucaa kana dhagaan maal jedhan? Ndee kun hojii waaqaati malee maanni waan hin yaadamnedha mucaan kun immoo hojii waaqaati waaqayyoon isin amantanii jirtan waaqadha bakka erga amantanii waan keessan akkas ta'e itti jabaadha ijoollee konuun jedhanii sagalee jajjabinaan nu bira dhaabatanii jechuudha maatiin keenya nu galateeffadha isaan illee nu wamma. Fitetta sheerraa gabaabsite mee yeroo sana akkam taata turte erga sitta furramaan sun sirraa yemmuu maaltu ta'e wanta ta'e kan akkamitti ibsite? Maqaan koo Awwiin jedhama. Akkasumallee charchii deemuun jaaladhu gizeetti na dhukkuba. Amma xiqqoon mashammoo nagaa ta'e mana dhukkuba. Yeroo hundayyuu bakka jireenya koo keessatti gammachuudhaan hin jiraadhu. Bakka waan xiqqootuun naarsaa nan bo'aa lafa namni nan agarreettan deemee bo'aa. Amma ijoollee biratti kolfee deeme amma achi siqeen bo'aa waan ta'eef yeroo mala qorumsuun wanatti baay'isa. Kanaafuu amma immoo isa majammaraa irratti na yiisiisuudha majammaree tokkuma naa muummachiisa na yiisiisa lafaanidha. Sagaaf kaanitti beet kiristaanii nageessanii beet kiristaaniitti narratti kadhachaa oolaniit. Baay'ina sabbaleetti gabaabsitee dubbattee erga nama muraasa dubbattee ta'a. Bakkaachis na dadhabanii gaaficha obboleetti kootti dawwalan obboleettiin koo bajaajii kontiraata fiddee sitti na buufte. Baay'ee na dhukkuba ture garuu amma fayyeerra waa kanaa galateeffadha. Galateeffadhaa fi dabalaati. Gaggabdoo qabi turteen kuffisa ture har'a fayyadaatee boruu immoo kufti har'a yoo fayyadee boruu immoo kufti turte ergasitti sittiin deebine. Bakka natti hin deebine ergasitti natti wayyaa'e wantumti hundi isaayyuu jireenyi koo gammachuu ta'e bakka yoon achi deeme yoon as deeme na faarfachiisa maa gungumaa deemtiin talli kun edoon na faarfadha sila. Malee sirbisiisuu jechuudha akka durii. Bakka sirbumti hundi isaayyuu na dhiise. Durgaruu akkam taata sirbata afaan kee dhufamoo faarfanaata afaan kee dhufa dur? Bakka jireenyi koo hundumti isaayyuu sirbumaa bakka na sirbaa. Sirbis bakka natti tola naannoon as deemee hojii deemina sirba ijoollee doormii isaaniitti nama maniin na sirbisiisu yeroo sirba beeka oolan hawwiidha jedhu doormii koo yaamtanii dhumanii na fudhatanii deemu ijoollee ba'an faagizee shinyiiti isaanii irra deemeen sirbaa fi bakka amma ergasiitti waan tokko iyyuu irraa fadheera amma nama waaqaa ta'eera waaqayyo naa galateera. Galgala se furama sirraa yeebee boromtaa gaafa namoonni si argaman si nyaata. Sanyoo ganama lafa oolee hojii gammachuudhumaan faarfachaa oolee bakka qorumsis narraa fagaatee fataadee oolee galgala koo sanyoo ganama akkasitti oolee jammoo saammoo hojii gaafa seenu hojii seenee sa'aatii lama gaafa guutu kooriyoon baay'atanii gaafa dhufan achi akkasumatti duubaan na tuttuqeetiin goonaan jedhe. Maal jedha kun naariyamoo ijoollee silaan odeessineedhe maal nama odeessan immoo nariif silaan odeessine yaa waaqayyo koo maal jedhadhee goonaan jedhe manna tuqee wada biyyoo goonna achi marraan koo astaroggaamii deerbee disee mataa'e anis kaamma yoo naariif fedhinan isaa rabsa maali kun jedhee qophaa'ee muffi taa'e
Ini dawan magari na aware na mama. Ano ba yan natin na jote kagat cuma na buti demte manajeran awamani manajeran akasakasi na ninam perbada ini cuman sampili ojado dani asrarati nagesani sampili ojade ijolle wajin ojere usulimo sa wagga jaja ojetani ro ani garor gan patients galere fu wagga to ko buta isan na duro korani isa yomo wal fundratu no jennu yo wal fundratu jennu wal rala do ajani fu anan ko batu dubatna bisani sam kutabrat galchani gafa sampili ojisisan hojjetama isaanii sun ko makani kiuzi manajera waamani hunduma isaanii iyyuu bakka tokkotti waamani gaaficha ansaanii nookeedha anaan immoo faticha natti kennanii esuma daqiiqaa iso paatarni irratti gadi deebsinan akka nama waraqata arramuutti arramee dabarse achi kooriyaan hundumtuu okeedha jedhanii hundi isaanii wal waamanii kooriyaa boontuu jedhan waamanii hunduma isaanii dhufanii akka okee ta'e ilaalanii manaajarri dhuftee okeedha jettee gaafa laaltu ani gammachuu dhiisee okeedha gaafa naan jedhan ofitti amanee nu hojjedhe garuu yaa waaqayyooti na gargaaree dhee bakkumaa dhufe hin beekon isaan quxurii biraadha naqanii waaqayyo na galateeffadhaa kan immoo hunda isaan to'anii kan jala no okay mo okay no okay ta'e jala no okay chumachu sirrii miti jechuudha kan kee okay ta'e okay chunimo sirriidha barana wanti hojjettu no okay hin ta'ini isa seenama jette okay si isa booda kan darbesite jecha baqa ogusuma deddefanii waraqata mammoo carraa buusu carraa biyyatti deemtu carraa buusanii Saudi Arabiyaa fuudhee gaafa Saudi Arabiyaa fuudhu achi dameen dirjiitii kanaa immoo Saudi Arabiyaa jira bakkee lama jira ture inni Saudi Arabiyaa 50 jaan inni sun immoo 38 jedhanii barreessanii waraqataan keessa kaa'anii hubantii godhu Saudi Arabiyaa fuudhee 50 achi amma waan hundi hariiroo gammadee asii meeqa nyaachaa turte? Kuma sadi. Achitti immoo meeqa nyaachuu deemaa turte? 50. Ji'a lamatti kuma meeqa? Kuma dhibba. Ji'a afurittoo? Kuma dhibba lama. Argachuu laan gaafattu. Amma kuni ida'u mini waan isaa baay'isuu iyyuu hin darbamnire har'a jalqabee eebbikee baay'isuu irraa darba. Wanti nafi natti tole gooftaan jettu maaltu jira? Bakka gammadee kana waaqumatu naa hojjete bakka jireenya koo keessaan nan du'a jedhee yaade malee nan jiraadha dhee biyya tokko yaadeen beekon amma garuu akka barbaade godhadheen jiraadha xiqqoo ishii tureen of ajjeessa fa'aa jedha malee bakka jiraadheen nama guddaa taa'ee yaadu erga gaafa siitii garuu amma waaqa naa galateeffadha majammaraa mataa birrii kootiin immoo mana waaqayyoon ijaaradhee nassaaba. Majammaraa hangafa birrii keetiiti? Mana waaqayyoo ijaara. Isatti itti aansitee? Maatii koo.